Egaa meeshaa bituun akkuma itti fufetti jira. Meeshaa babbareedoo ta'ee akkasumallee mootu akkaataa ajaja keessaniitiin isinii bitutti jira. Warroonni mootu nagaafataa jirtan, warroonni jabaadhu jettanii haamilee natti horaa jirtan hedduutu akka galatoomuu ulfaadha isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha har'allee kun deebi'ee dhufee jira hordoftoota kiyya. Egaa jalqaba meeshaa akkana isinitti agarsiisee eegas booda gatii isaa isinitti hima hagadhumatti na waliin tura. Hundi keessanuu laayik gochuu hin dagatina. Egaa akkuma argaa jirtan kana meeshaan kunniin baratamaadha. Meeshaan tokko tokko haarofni keessa jira, wanta haarawatu keessa jira. Kanaaf hundi keessanuu hanga dhumaatti na waliin turuu hin dagatina isiniin jedha asitti. Egaa shiitii garagarallee biteetiin jira har'allee jechuudha hordoftoota kiyya akkuma ajaja keessaniitiin. Egaa adaamaan beektanii shiitii aynaan hin jiru adaamaa kana keessa shiitiiwwan harar shiitiiwwan keeniyaa irraa dhufan baawoniin garagaraa hedduu jira jechuudha. Egaa akkuma ajaja keessaniitiin akkuma ana ajajame jechuudha namni ajajeen bitutti jira. Maashaallah tabaarakallaa maxxabashaa tan hundi keessanuu bitadha. Ka gubuu miti, ka qabatuu miti haala bareedaa ta'een akkuma distii seeraamikii saniin ka dhufe jechuudha hordoftoota kiyya lakkoofsa qaba. Seetti sadiitti dhufa jechuudha akkanatti walirratti. Egaa akkuma argaa jirtan kana gatii isaa isinitti hima hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuu hin dagatina. Laayikii gochuun immoo tasuma dagatu hin qabdani. Egaa garuma viidiyootti deemna. Osoo gara viidiyootti hin deemne wanti takkaan anan isitti himuu barbaadu distiiwwan haphiitanniin jechuudha. Dasiin tokkoffaan isa kana barreeffama garaa keessallee wanni isaa jalallee ni qaba jechuudha. Gara jalaatiin kun distii kun isinitti mul'ata jechuudha afaan biraatiin yaamuun barbaadu. Kanaaf inni dasiin tokkoffaa fi distiiwwan tun agas mara nama gammachiisu garuu haa ta'uti dasii ta'ee dasiin tokkoffaa lakkoofsa gugurdaan das jedhee barreeffama itti aansee garaa keessaa fi eegee isaa jala barreeffama qaba jechuudha. Maarkii isaa das ka jedhu irratti barreeffamee jira. Kuuwwan akkasitiin qabu ka isa fakkaatu gatiin ni qannasa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa turtii gaarii qabaadhaan waliin gara viidiyootti. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana asirraa gara isin eegala akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Saanii faandishaa tana bifa sanatti na ajajjeetu jirti maashaallah. Dhugaa dubbachuuf tanarra kanatu natti bareeda. Kun hedduu bareeda wallee qabdi. Akkuma taanitii guddoodha jechuudha. Qarshii 500 bitanii wanni ana haarawaa qabadee dhufetiniiwwan kun haarawaa isaan lamaanuu fedhatiyyaan hedduu takka jaaladheera waan ta'eef bituu jira. Kana laala asitti hedduu namatti tola jechuudha. Biddeena irratti dhiyeessuuf hin diriiraa asii akkanatti bal'inni isaa kana deebilee xiqqoo asii akkanatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola biddeena itti dhiyeessuuf maatiidhaafis bakka amma kakkalanii jechuudha. Baay'ee guddaa miti daran illee xiqqoo miti guddaa keessarra madama garuu isa akkuma argaa jirtan kana firee sadiitti naabit naan jette isiin fakkeenyaaf amma isiin kana ajajjee kana firee afur naabit naan jette beektanii amma kanaaf kana bira qabdanii olaaltan kun kanatu das nama jedha jechuudha. Kun xiqqoo kanarra xiqqishuma isii garaagarummaa baay'ee illee sontaa xiqqoo kanatu irra furdataa. Garuu kun ilaala sirriitti ol cabu kana qaba jechuudha. Isa kan asiin kasee soo ollacha yookaan inni kun baay'ee diriiraa namatti illee tolaawaa qaba. Isa kana biteefii jira. Isin alfaan kun waan na jetteef ani immoo meeshaan kun kanarra bareeda ta'ee waan argameef kan sadiitti biteefii kunoo firee sadiitti kana biteefii alfakkaa kana godheefii jechuudha. Bitti waan jetteef immoo 600 bite jechuudha. Gaaf kaanii wallahi meeshaan kun baay'ee takka bareeda. Bira qabee olaananii hedduu jaaladheera kana jechuudha. Kunis bareeda. Kana 600 biteefii jira. Kun immoo meeshaa keessatti haarawaa qarshii. Egaa hordoftoota kiyya bakkanatti dhiifama sagaleen wucaa garaagaraa keessa hinnan irraa dhaamsee ammattidhaa jira. Tirii kana dubbataa ture waa'ee tirii kana. Tiriin tun hedduu takka jajjabduudha. Viidiyoo reefii irratti illee gadhiisee jira. Egaa diqqattillee gugurdattillee seeriin isaa meeshummaan isaa tokko jechuudha akkuma dura dubbadhe sanii. Egaa gugurdaa kana 400 akka carraatti tiriiwwan akkanaa kun hin argamu yoo gizee takka takkatti jaalattee amma bitee gizee biraa bituuf deebi'u hin argamu jechuudha. Hundaafuu abbaan carraa abbaan irra buuse hin bitamaa fi didiqqaan tun 300 gugurdaan sun 400 gatillee maashaallah baay'ee takka bareedaadha. Abbaa carraati jechuudha yoo itti deebi'an hin argamu. Egaa na waliin tura laayikii gochuun dandeettii. Shoor bal'inaan jette isaanii wajjin kunoo kaduraa caala xiqqoo golloftee itti fuudhuudha. Kun argaa jirtan kanatti qarshii 300 biteefi kan immoo yeroo kamuu bita jechuudha. Namni meeshaan ayyatu isaanii shoorbaa kana irraa hambisee hin beeku qarshii 450 bitee jira. Kana 300 bitee itti aansee ka itti dhuganii birii 100 akkuma argitan kana firee 6 biteefi jira. Itti aansee jookii mana kiyya keessatti baratama ta'ee yeroo hundaa ka bitu jookii kana jechuudha. Nama mudhatee aadaa hadha viidiyoo bakka takka kaayee waraabaa jira yeroo baay'ee akkasitti nu raawwani. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kiyya jiru isa hundi keessanii beekanii qarshii 2500 bitaa diizaayin isaa xiqqoo isaa adda jechuudha hordoftoota kiyya.
Jangan semua orang dari sini kita setiap ada deh. Masalah kan dulu mana kita setiap beka mana kasih di dalam shantam masa sini terus. Eka jangan mesha mesha aku mesha dua ini tadi kopo ya, udah. Buddha dikka kabar itu dah pun kan fakada. Desain mah di kopo ya. Ini pun kadikka karena radikka ada jadi itu betul dia. Karena radikka kasih di dalam shantam mana jelas pun. Pun jawablah karena ramu Buddha ni jadi itu dah mungkin kita jelas. Tadi kosan itu malah isa kanarra guddaa fi kana bira jechuudha. Kun qarshii 350 qarshii 250 kana gaditti kanarra guddaa mootu qarshii 500 bitaa ture jechuudha. Hundi keessanii beektanii kanaafuu isa lama na ajajee jirti kun xiqqaa kanatti maakalanyatti jechuudha. Qarshii 350 bitee fi jira jechuudha. Ormooti kiyya kiyaansee saanii raanii kana kun baasuuf hin jiru walirra jirti baasullee baasuuf hin kadhasiisa kana fakkaatti. Saanii raanii tun Aina sadi qabdi. Talaadhamu jedhanii yoo bitan jechuudha. Baggatiin isaan hunduu garagara gatii fakkaatan qaban akkasumas bitee jira hojjechiisiya. Qarshii kuma lamaan bitee jira saanii raanii kana. Siree sadii jechuudha. Kana fakkaata itti aansisa maan kaffannoo kun haga qarshii 800 jira. Hojiin jechuudha. Wanni martuu akka namaa garuu akkana qabdanii ilaaltanii beeksisa. Inni kun akkanatti dhufanii beektanii gisee ugaarii bitaa ka tokko faatu jechuudha. Hordoftiifiyya lammaffaa sadaffaan jira. Haga qarshii 900 isin jedhe jira. Inni kun isa tokkoffaati qarshii 1,800 bitee jira jechuudha. Kun yeroo jalqaba bitisan 1,950 bitaa ture. Garuu as dhiyeenya kana 1,800 bitee jira jechuudha. Hordoftiifiyya gisee qannase itti hima. Egaa itti asii mootu wanti haarofni maashaallah tabaarakallah. Lala, mudatti dia qamisii bareeda naaf jedhamtee jirti. Egaa qamisiiwwan kana hundi keessanuu ni beektanii asmaraa jedhama walii hubattan hedduu namatti tola jechuudha. Hordoftoota baay'ee takka namatti tola. Keessattuu anjatti baay'ee jaaladha. Kan namatti maxxanu hin jaaladhu. Inni kun meesirtiin gadi jedhamu dhiyeessee isinitti agarsiisa. Baay'ee muutuu mul'atu na fakkaate kun asmaraa sadi qaba. Laalame. Carqoonni haphii ta'ee usilibsi isaa hedduu dheeraa jechuudha. Usilibsi isaa qixxeemsaa xiqqoo kaluma jala sana irraa hambisanii usilibsi isaa furdaadha. Gariin anillee hin jaalladhu uffata haphii ta'ee qaama namaa mul'isu. Garuu kun fakkeenyaaf amma akkanatti isinitti agarsiisa ofirratti. Kunoo akkanatti dhee usilibsi isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo usilibsi isaa hagada kanaati jechuudha. Jilbaa gadi maashaallah tabaarakallah yoo godhatan maashaallah hedduu namatti tola jechuudha. Akkuma beektan namni fedhee yoo godhate kun itti ta'a jechuudha. Kun asmaraa waan ta'eef hidhaa olii kana mootu as bira laastikii jira. Hidhi isaa kanallee kun haganan bal'ata. Hagana takka jechuun namni kana caalu hin jiru. Itti aansee afaan isaa gubbaan laastikii jechuudha. Beektanii agartanii maashaallah baay'ee bareeda. Qarshii 2,000 bitee fi jira. Hordoftoota kiyya qamisii kana hundi sinamaatu wadhiisifate qaba. Qarshii 2,000 bitee fi jira. Asumaan akkan geessee baay'eedheeti. Itti aansee maashaallah tabaarakallah. Carqii kana laalaan. Carqiin kun baawonni isa guddaati. Anaaf kanatti naafiti gisee galee hodhisiiseetiin uffadhaa kun maashaallah hedduu namatti tola. Halluun isallee diizaayin isallee namatti tola jechuudha. Bal'aadha isa guddaati jechuudha. Garuu kun baay'isee guddaadha. Kana fakkaataa isin jedha hordoftoota kiyya. Kuni lodhamne shiitiidha. Kan hodhamu akka shiitii alatti hodhamuu qaba. Keessatti lodhatu dandeessu garuu alatti illee akka fedhii isaati isiiti jechuudha. Isiin akkasuma naabitii walirratti shaalbii oginaan jette inni kun guddaa fakkeenyaati. Fakkeenyaa keessa akka jiddu galeessa jechuudha. Hordoftoota kiyya itti aansee shaarbiin isallee kaawwanirra bal'aadha jechuudha. Kun shaarbii isaa obolluki dhoofsee jira. Isa mootu isiin galee mee yaadadha. Irratti ilaalee yookaan keessatti yookaan duubatti hodhawan nan jette keessumatti isiin shaarbiin isaa kun yoo dacha'u kana fakkaata. Hedduu bareedu jechuudha. Hordoftoota kiyya akkana jira jechuudha. Shaarbiin isaa kun caafirra jiru kun baay'ee akka namatti tola. Akka filannoo kiyyaatti jechuudha. Waan ijaara godhatee halluu isaa kan baay'ee akka namatti tole. Akkanatti walirratti kun shaarbiin isaa kakaawwanii hagana hin ga'u shiitii wajjin jiranii. Kun garuu baawonni guddaa fi shaarbii isaati qarshii 2,500 bitee jechuudha. Hordoftoota isa kana deebi'ee mootu harmee ofiitti filannaan jettee jirti. Jidduma osoo meeshaan geessina isin dabarse akkuma tartiibaan kaa'ee deemuudhaaf kun maashaallah inni kun ka tokkoffaati jechuudha. Carqiiwwan kun gosa 4tu jira.
inni kun tokkoffaati calleellee qaba carqoonni isaallee garagara jechuudha akkanuma wal fakkaatee jira ayinaa 5tu jira jarri warra masitti agarsiisaa amma agarsiisaa jiru kun jechuudha inni kun ayinaa 5tu jira ka gadi qannasu jira jechuudha gatiin isaa ka qarshii 4tu jira ka 500tu jira kun ka 350tu jira isa kanaafi shaarbii isaallee akkanumatti birratti naannettee jirti wal fakkaatu garuu uffanni kun osoo waraan jalaan bitame baay'ee akka bareedaa ta'e nagora nama jenne akkanatti isaan nama kan akkaataa irratti kun tokko shaarbii tokko immoo shiititti hodhama jechuudha hordoftoota kiyyaa wanni darbannoo sana shiitii hodhan asumaan garadhan jechuudha isin gara olaanu kanaan shaarbii shiititti bitee jira tokkoffaan bitee carqii kan ta'e tokkoffaa qarshii 1,000 bitee jechuudha akkana walirratti kakashii 800 illee jira walirratti ta'e kakashii 700 illee jira jechuudha hordoftoota isa kana garuu bareedatti bitee jira ka bilitiriitiin hin qabne kunis ni jira qarshii 800 kun waa hundaan tokkoffaadha jechuudha hordoftoota kiyyaa bilitiriitiin kun illee aga takka ni bareechisa waan ta'eefu kana qarshii kumaan isaa lamaan kana walirratti kumaan biteefi jira kana 2,500 isin jedhe qamisii 2,000 biteefi jira jechuudha itti aansee asumaan immoo isa kanatti isin hima galaalee kana namoonni hedduun keessan galaalee kana hojjetaa jirtan garuu waan isa addaan beektanii naa himaafi galaaleen kun jechuudha hordoftoota kiyya ayinaa 3 qaba tokkoffaaf lammaffaaf sadaffaa qaba warri beektan silaa beektan warri hin beekne beekuu qabdan warri ganaa bitatu heddanillee beekuu qabdan galaalee qabaatu kana dhuma kana qabaatu qofa osoo hin taane garaagarummaa isaa sirriitti beekuu qabdan jechuudha addaan baastanii osoo ishee birallee baasuu baadhanii tola garuu isin gochiisuu barbaada waan kana itti aansee waan isin laaluu qabdan waayitii kana laalaa egaa onni waayitii isaa kana sirriitti laaluu qabdan ka 250tu jira humni isaa jechuudha ka 250tu jira ka 300tu jira isarratti hundaa akkasumas kiiloo 4 kan leetira 4 jedhamu kiiloo 4 daakuu danda'a inni guddaa xiqqaa qaba ayina darajaa qabaatu irra dabaree xiqqaa guddallee qaba waatii isaa kun murteessaadha jechuudha isin galee kuni akkaataa itti daakis humni isaa jechuudha murteessaadha wanni biraayina isuma ta'ee fakkiileen akkanumatti jira waatii isaatii fi wanni isaatu garaagarummaa qaba akkanatti olaaltan ammoo akka beekuu dandeettan isin jechuudha hordoftoota kiyya tarii nama san yoo gaafattanii jettan malee akkana yoo gabaarra illee bita namni keenya hin beeku jechuudha akka sadaffaa san illee bitatee galeetiin yeroon booda na jalaa tabalashee jedha jechuudha galaalee kun hin barakatu ka barakatu diduuf ka tokkoffaa fi ka tokkoffaa gadii san lammaffaa sadaffaa waan bituuf uummanni keenya osoo irraa hin beekin jechuudha hordoftoota kiyya keessa kan isinitti agarsiisa egaa haga dhumaatti na waliin tura laayikii sheerii gochuu hin dagatina meeshaan isaa kana kunoo abbaa sadiiti gaban isaa kana fakkaata jechuudha abbaa sadiiti kunoo isin jala dabalashee isin banamee waan hojjetamuu danda'u tokkoffaa isaatti itti aansee kunoo galaaleen isaa kanatti jira adda isaati na hundaa isinitti agarsiisa kuno waa hunda isa qaba hojjeta kiyya kuno albee isaa kuno albee 6 qaba kunni fakkeenyaaf kamuu yoo bitattan wanni isaa kana kuno seeftii firra kaayanii lixanii geessitanii akka inni hin zaagne gargaara jechuudha irratti deeffattan inni kun xarziin isaa kun akkuma argaa jirtan kan laastikiin uwwifamee jira jechuudha kun irraa bayaa itti deebi'a laala akkanatti dalagdanii keessanii eega kun dhiqamee gogeen beeka yoo dhiqamee goguu baate hin zaaga hin daandi'a yookaan lixanii geessanii yoo inni gogoge akkanatti walitti deeffatanii kaatuu qabdanii jechuudha kanaaf sin tajaajila laastikiin irratti godhame kuni egaa itti aansee muutu inni kuni wanneef asirratti gizee itti gootan kanaan gadi itti godhuu dandeettanii deebi'ee kun immoo shunkurtii keessaa baasuu fi kana eegaan inni qabu kana haala fayyadama isaa asirraa ilaaluu dandeettanii manumaa miti kana fakkaata isaanii isaallee kanuma fakkaata wanni addatti mul'atan sirriin na shakkisiisaa itti jettanii waan itti danda'aa waan namni illee kudhanatti dawwala egaa hordoftoota kee dhiifamaa bilbilli yeroo hedduu bilbilamee irraan abaan sa'aatiin irraa gubutti jira kanaaf wanni isin beekuu qabdan guddaanii fi wanni guddaan isinitti mul'atu barbaade galaaleen kun sadarkaa 3 qaba ka sadaffaa san bitattanii yookaan isin naabitame jettanii hin teettanii egaa yookaan isin ka sadaffaa san bitattanii jiraatu mala osoo hin beekin jechuudha hundaan ayinaa 3 qabaachuu isaa meeshaa gizee meeshaa bitee jechuudha tokko fa lammaffaa qabaachuu isaa meeshaa yeroo eeguu arge viidiyoo waraabuu barbaada beektanii bakka bituu sanii garuu mootu adaama kana keessatti bilbila fudhanii deemuun
haatti maaf kennuudha jechuudha. Eebbi takka ulfaadhaan illee duraa kan baay'ee takka waraabaa ture. Garuu amma waraabuu dhiisee jechuudha deemee rakkisaadha. Sanii fi viidiyoo waraabri qo'ii gisee biraatiin agarsiisa hordoftoota kiyyaa. Garuu akkasitti beekuu qabdanii namoonni galaanee kana argataa jirtan garaagarummaa isaa sirriitti beekuu qabdan jechuudha hordoftoota kiyyaa. Hundi keessanuu warri bitii gadaadhanii warri dura bitatanillee hundi keessanuu beekuu qabdanii tarii timaatiin keessanillee waan bitatu maluuf aynaa sadii qabaa isin jechuu barbaadu galaaneen kuni irraan inni akka dabalataatti immoo isin meegaawaayitii isaa kana ilaala yeroo bittan jechuudha. Yeroo bittan isa laaluun dagatina. Kaartoonii isaa kanarra bakka kana laaluun dagatina. Anuma isin jedhe bakka kana laaluun dagatina kun beekuu afur daakaa akka sadii jira akka lamaatu jira jechuudha. Qarshii kuma sadii hin bite isa kana asitti dagadhe. Meeshaa gisee hiikan waan tokko dagatu mara addaan gisee barbaasan osoo hin kubaatanii garuu namni viidiyoo laalu meeshaa san sirriitti beekuun dirqama irraa jechuudha. Waan kan tokko ibsuun bareeduma ta'e osoo maashinii fe'oonni keessa bahu baatee bareeda jechuudha. Qarshii kuma sadii hin biteetiin jira. Galaalleen gatii jedhe aanaa kan lammaffaaf sadaffaa suni aga qarshii kuma tokkooti. Kan sadaffaa sun jechuudha yoo barbaadani. Kana caalaa kaa'amaa waan danda'utti aansee immoo joogii tana ni beektanii hundi keessanuu waan joogii tan hojii beekamu bitee jira. Joogiin tun hedduu akka bareeddu bishaan walitti dhiyeessan dhugaatti hedduu akka namatti tolti. Keessaa dhuguu nama godha jechuudha. Itti aansee joogii kana hojii adeemu wayii bitee jira. Ufii kiyyaa maayikii itti dhugan jechuudha. Akka burcuqqoo ta'e maayikii keessattuu namni ijoollee qabdan dirqama isin barbaachisa hundi keessanii jechuudha. Akka mana kiyyaatti ta'uu isinitti waan takka mana kiyyaaf ni tajaajilama waan ta'eef isinitti himaa burcuqqoon yeroo ammaa hin barakattu burcuqqoo akkuma bitattanitti ta'ee joonii tana namoota isin hin jedhe biratti bitadha hundi keessanii. Laala isii tana hundi keessanuu bira bitatu hin dagatina. Akkuma joogii tana jechuudha maayikaadha. Akkuma joogiiti burcuqqoodha. Burcuqqoo firee darzana tokko kana biratti bitee jira. Ufii kiyyaa burcuqqoo kaawwan akkuma qabdu ta'ee firee 12 jechuudha. Burcuqqoon kun dhagaa jechuun danda'ama. Waan akka hin cabaan dura waan beekuuf isinitti agarsiisa beeka. Mana kiyyatti fayyadamee beeka sanii fi ofitti namummaa guutuun isinitti agarsiisa addaan namaan bahu dafee hedduu takka meeshaa bareedaadha jechuudha hordoftoota. Ijoollee qabaattan taanaan ijoollee qofa iyyuu miti. Numaafu nu barbaachisa addaan namaan bahu dafee. Argitanii isa kana bitatu dirqama keessa namni kiyyaanii qaba duraanii ammallee ni qaba. Ijoolleedhaaf dirqama wanti kun ni barbaachisa. Ijoollee qofa osoo hin taane ijoollee qofa osoo hin taane hordoftoota kiyya. Maratee nyaachuu barbaachisa. Isin hundaafuu warri na biraa eegaa qabdan warri hin bitatin bitattanii itti dabalatu dandeettan jechuudha. Bishaan qicanii akkanatti yoo dhiyeessitan daa'imman qofaaf osoo hin taane numaraaf nu tajaajilti jechuudha. Haga feete waan gootu ani dura waan beekuuf meeshaa kana burcuqqoo caalaa isin tajaajila. Egaa hordoftoota kiyya burcuqqoo gisee barbaada itti fayyadamtanii kan ammoo gisee kamuu mana keessa ijoollee taatee isin taatee yoo fayyadamtan waan umrii qabu jechuudha. Haga tokko joogii kan wajjin dirqama warri joogii kana bitattan keessattuu dura waan ani dagadhee jiru argee jennaan yaadadhe jechuudha. Faayidaa isaa waan beekuuf itti biteefii jira. Akkanatti firee daran tokko biteefi kunoo ishiigiin akkanatti dhufa jechuudha. Walirra taa'ee kan akkana dhufa ishiigiin gisee dhufu. Ishigi tokko qarshii kuma tokkoof 200 bitee jechuudha. Gatiin isaatu burcuqqoo oli. Isaan burcuqqooti. Isaan burcuqqooti garuu immoo meeshummaan isaa haga takka burcuqqoo jaalaa umurii qaba. Isin jechuu barbaade kanoo isin jedhu tasumaan hin cabu jechuu kiyyaa miti. Garuu burcuqqoo hojii walumaa dhufu jechuudha. Faayidaan isaa umriin isaa burcuqqoo hojii dhufu malee inni illee biza waliin cabuun isaa laatu. Isin jechuu barbaadeeti darzana tokkotti bitee jira. Joogii isa waan biteef joogii sana hojiilee deemaa akkasumallee burcuqqoo keessanillee umrii isiniif dheeressisa jechuudha. Yoo kana fayyadamtan gisee baay'ee joogii isaa waan joogii kanaati zarii joogii kanaati jechuudha. Burcuqqoo nama isinitti agarsiisu kun maayikiidha. Joogii tana immoo duruu beektanii gatii isii qarshii 800 haasaa isiniif dheeressanii fakkaata isin hubachiisuuf jecha kuni 1200 joogii 800 burcuqqoo shaayii isin himee jira moo isiniin burcuqqoo shaayii beektanii hin baasu taluqa qabdana kuno qarshii 500 biteefi jira. Saarbisii tana irratti qarshii 750 bitaa ture qarshii 900 bitanii hordoftoota kiyyaa garuu saarbisii baay'ee takka namatti tolti. Namoonni baay'een jaalattanii saarbisii kana wajji saarbisii lama bitaa ture gamma
tokko waan akka garbuu of keessaa qabu san ammatti hin dhabe. Inni kun isa guddaadha. Bishaan jootee hojii dhiyeessanii hin dandeettanii waan biraatiif illee inni kun illee itti aanaa inni kun illee itti aanaa. Saarbiisiin amma dhufte takkiin ayina takkaan dhufteen lummuutti jechuun yookaan tooruma kanaan akkana sadii walirra dhufti yookaan immoo taagana geggeetu sadii walirratti dhufa jechuudha. Kun immoo carraa guddaadha. Akka wal duraa duubaa dhufuun isin carraa guddaadha isin jedha. Eegaa dhuftatti itti aansee mootu sahaanii tana sahaanii biddeenaa waliin ajajatan amma booda sahaanii kana ajajadha. Sahaanii kanaa fi sahaanii buleessan hedduu takka bareeda jechuudha. Gatiin isin illee ulfaatu malee qoomisi maashaallah hedduu bareeda kana taate lammaffaa jirti. Sahaaniin kun gosa lama jira. Tokko kan lammaffaa jechuudha. Meeshaa walamina addaan baasuun dandeettan garuu akkanatti lamaan isii ol bira qabanii ilaaltan furdinni asiitiin addaan baastan malee akkanuma jirti. Isin 1,300 kun 1,250 bitee jira. Gosoota kun jaallatan bitee jira. Itti aansee mootu tunillee jirti. Tunna biratti waan beekamtuu fi waan jaalatamtu waan nama fayyadu qarshii 300 bitee fireeshanii. Itti aansee burcuqqoo kana. Burcuqqoo shaayii kana hundi keessan hundi beektanii ol baasuma jedha garuu itti adeema. Ima baasa kun akkanatti maashaallah tabarakallah. Qarshii 750 biteera. 800 bitaa ture 750 bitee. Akkan isin jedha hordoftoota kiyya. Itti aansee maal isinitti nimini gara waan guddaatti. Shi asbiratti isinitti mee maalidhaan tuni gizee maraa ibsaan oolu tokkoffaan hojjetan ta'e qarshii 650 yoo barbaadan ta'e 500 ta'e isin jechuu danda'a. Fedha keessan irratti hundaa'e jechuudha. Itti aansee feermuuzii warqaammaa. Feermuuzii warqaammaa hundi keessanuu feermuuzii warqaammaa jettanii jecha kunu feermuuziin warqaammaa akkanatti dhufee jira. Kana fakkaata. Guutumaa guutuu warqaammaa warra warqaammaa jaalattan kunu isinii bitee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Feermuuzii warqaammaa kana guutummaa isatti biree lamatti bitee jira. Seerii maal dhufa seerii lamaan dhufa. Ishigiin isaa jechuudha. Kun akkana jira. Wanni seetti akkana dhufu kun leetira 2-3 miti. Leetira tokkoof tuqaashan akkas leetira tokko. Akkuma suuraa irratti xiqqishuma garaagarummaa qabu malee garaagarummaa baay'een qabu akkasitti beekaa warri lamaaf tokko jettanii ajajattan. Itti aansee mootuu uffata kana isinitti himee jira. Distii kana yeroo lammaffaaf bitee abbaa torbaatii yoon isinitti himee jiru. Kunniin hedduu takka guddaadha. Inni tokkoffaa kun guddaa kana loonoo bira guddaa hadiidaa kana tokkuma jechuudha. Bal'inni isaa furdinni garagara malee warri distii abbaa shanii jettan sun dhiisa isinitti haafu. Kun immoo sanarra xiqqoo wayyaa qaba. Kana malee isinitti fedhee osoo hin ta'in sanarra wayyaa qaba. Wanti wayyaa qabu jiraate qarshii 9,000 8,000 bitan 9,000 baastanii osoo itti hin jedha. Garuu immoo turisti sanarra kanatu wayyaa qaba. Fireen afurii fireen sadii as jira. Kun immoo akkuma jiru gubbaa kanaan ta'a jechuudha. Abbaa torbaatii qarshii 5,000 bitee jira jechuudha. Kana fakkaata. Dasii tokkoffaati kun distiiwwan 5 fi distiiwwan gosa biraa abbaa torbaa hojjetan sun kana fakkeessanii hojjetan malee dasii miti jechuudha. Dasiin tokkoffaan kana 5,000 bitee jira isin jedha hordoftoota kiyya. Dhiifama bilbilamee jijjiimaan deeme itti aansee mootuu maxxabashaa kana durallee viidiyoo duraa irratti dasii himee jira abbaa sadiiti. Inni guddaan lakkoofsa 28 lakkoofsa 26 inni sadaffaan mootuu lakkoofsa 24 hedduu tokko waan bareeda. Waan isinitti agarsiisu hin qabu. Inni ni mul'ata. Jalli isaa hadiida kun akka distii saniiti. Kana fakkaatti jechuudha. Walirratti qarshii 5,000 bitee fi garagaratti ni dabalu jechuudha. Akkanatti gurguran waan ta'eef 5,000 bitee fi distii kana moonni keessan hundi beektanii lakkoofsa 2 qarshii 2,800 bitee isin jedhu hordoftoota kiyya hundi isaatu isinitti mina fakkaata. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhuftutti deema. Hangasitti hundi keessan yoo akkuma jirtanitti fayyana ta'aa waraabulaa isin jedha hedduu takka isin jaalladha isin kabaja. Oke, asitti waa dagadhee wombarii tana namni hedduun namaan ajajatee jira jechuudhaan mananii qaba jalqaba. Kun haawwaliin irra taa'anii maanguddoon irra taa'anii abbaan fedha irra taa'e kan cabne kan garta kan taa'e kan yoo barbaadan hawaasa dandeettanii akkanatti hawaabaa itti dhaabatu dandeettanii tana yoo irraa baastan qaawwi isaa kun qullaa ta'a as keessatti biyyee guutanii hawaaboo itti dhaabatu dandeettanii yoo barbaadan wombariidha. Maashaallah meeshaa bareedaa kan haara walleedha. Kan luka qabdu sanirra dungara cabduun qabu jechuudha. Namni warra gattaa'e bakka irra gattaa'eera jechuudha. Qarshii 300 bitee hin jira qarshii 600. Egaa laayikii gochuuf hin dagatina hordoftoota hundi keessanuu. Warroonni mootuu na jabeessaa jirtan kara keessaatiin dhuftanii waa'ee duraan jedhaa jirtan uffadhaa galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u isin jecha viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo walitti deebina. Hanga asitti bakka jirtanitti waraabula isin jaalladha isin kabaja.